Harka fuuna kabajamtoota daawwattoota OMN oduu isaatii kanaa isinitti himaa aan Abdusalaam Hassan. Awustiraaliyaa magaalaa Meelboornitti hawaasni Oromoo hiriira bahe. Kaayyoon hiriira kanaa jecha bakkeewwan garaagaraatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru mormuuf jedhanii jiru. Kana malees hidhaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru dhaabbachuu qaba kan jedhan hiriirtotni warri hidhamanis mootummaan saffisaan hiikuu akka qabu gaafatanii jiru. Tokkummaa uummata Oromoo diiguu fi yaaliin taasifamaa jiru dhaabbachuu qaba kan jedhan hiriirtotni keessattuu uummatni tokkummaa isaa tikfachuu irratti akka cichuu gaafatanii jiru. Gaazexoonni biyya Noorwee hedduun miidhamuu artist Hawwii Qananii gabaasaa jiru. Artist Hawwiin poolisiidhaan reebichi hamaan irratti raawwatamuu ishee fi maatii ishee wabeeffatan. Hawwiin kan dhalatte Noorwee keessatti ta'uu isheen lammummaa Noorwee qabdi. Abrahaam gabaasa maddeen adda addaa qindeessee jira. Kun dimookiraasii biyya isaati. Nama akka harree reebaa tuffachaa gadi qabaa akkamitti namni akka jiraatu fure. Keessumattuu immoo biyya alaatti biyya koo Noorweetti Noobeelii fudhatanii akka biyya dimookiraasii ta'etti deebisanii lammii isaanii akkas gochuun miningiinaan kennu. Odeeffannoo hanga oduu kana qindeessinetti jiruun yoo xinnaate gaazexoonni Noorwee afur reebicha artiist Hawwii Qananii irra ga'e gabaasanii jiru. Gaazexaan kun Bergens Avisen BA jedhama. Lammiin biyya Noorwee kan ganna 23 Finfinneetti miidhamtee hospitaala jirti jedha. Haati ijoollee lamaa Hawwiin eebba hoteelaa irratti rakkoo nageenyaa uumamee wal qabatee miidhamuu hima gabaasni gaazexaa kanaa. Noorwee kutaa biyya Bergen jedhamu kan jiraachaa turte Hawwiin hojii muuziqaatiif ji'oota hedduu Itoophiyaa akka jirtullee barreessan gaazexeessitoonni Obboleettiin ishee Bergen bilbilaan dubbistee gaazexaa sanaaf akka himtetti Hawwiin poolisootaan mataa keessa akka rukutamte harki isheellee akka miidhame gabaase. Obboleettiin ishee kan Bergen kun maatii isheetiif rifaatu akka ta'ee fi tasumaawwan akkanaa ni ta'a jennee hin tilmaamne jettee jirti. Imbaasiin Noorwee kan Finfinnee jiru dhimma kana quba qabaachaa akka jiruu fi tumsa gochaa akka jiru gaazexaan kun jara obeeffachuun gabaasee jira. Taateen kun ministeerri muummee Itoophiyaa Noorweedhaan badhaasa Noobeelii nagaa fudhatanii ji'a lamatti ta'ee jechuun gabaasaa goolaba. Gaazexaan kun immoo jiraattuun magaalaa Bergen poolisiidhaan miidhamtee Finfinnee hospitaala jiraachuu nama itti dhiyeenyaan beeku wabeeffadhee jedhee gabaase. Ministeerri dhimma alaa Noorwee dubbichi qabatamaa ta'uu mirkaneessuun odeeffannoo guutuu ammatti harkaa hin qabu jechuu eera. Hawwiin waggoota 20 dura Noorwee koolugaltummaa eegaltee jiraachaa turtee fi obbo Waaqoo Roobaa kan maatii Hawwiitiin wal beeku Noorwee kan jiraatu dubbisee akka gabaasetti gaazexaan kun oduun miidhamuu Hawwii fi namoota ishee faana jiranii lammiilee Itoophiyaa kan Noorwee jiraatanitti rifaatu uumuu dubbate. Jiraattuun Bergen Hawwiin reebichaan akka malee dhiigi dhangala'uu fi hospitaalatti yaalamaa jiraachuu namni gaazexaan kun wabeeffate Waaqoo Roobaa dubbatee jira. Gaazexoonni Noorwee kan akka Bergens Avisen, Bergens Tidende, Dagbladet, VG hanga yoonaa oduu kana warra wal harkaa fuudhaa jiran keessaa biyya Noorweetti gaazexaa dubbisuun aadaa waan ta'eef odeeffannoon kun bal'inaan uummata Noorwee bira gahaa jiraachuu himama. Imbaasiin Noorwee kan Finfinnee jiru Hawwiin maalirra akka jirtu hordofaa kan jiru ta'uu damee dantaalaa biyya Noorwee eeranii gabaasanii jiran. Noorween biyya ministeerri muummee Itoophiyaa ji'oota 2 dura badhaasa Noobeelii nagaa irraa fudhatan ta'uu qabiyyeewwan isaanii kan waloo gaazexoota kanneeniiti. Reebichi artistoota Oromoo irratti magaalaa Burraayyuutti godhame kan fudhatama hin qabnee fi gochi akkanaa kun hubaatii artistiin sagalee uummataa akka hin taaneef godhamuudha jedhee artist Maandis Galatoo yaada bilbilaaf OMN kenneen.
Iddoo san hin turre anis qaama miidhaan irra geessan keessaa qaama tokko anis nama hojii wal fakkaataa hojjennu waan ta'aniif miidhaan natti dhaga'ama. Weellisaa ta'eef artistii ta'eef qofa osoo hin taane akkuma ilma namaatittu ilmi namaa yoo badii qabaate badii isaatiin bakka seerri jirutti dhiyaatee seeraan gaafatamuu qaba malee yakka harkaan harkatti nama qabaniyyuu yoo yakkas ta'e argame gara seeraatti dhiyaata malee namni qaama isaarra miidhaan irra ga'u hin jiru. Kanaaf akka nama tokkootitti waan ilma namaatiif hin malle wanni amma qilleensa irratti deemaa wanni kaleessa godhame kanaaf akka nama tokkootitti anis waan kana hin balaaleffadha jechuudha. Aggaammiin akkanaa kun hiikni inni qabu akka lammii tokkootti yoo ilaaltu maali wanti agarsiisu? Silaa yeroon tun yerootti roorroon ilmaan Oromoo irratti geettu hin turre ammatti garuu saayikooloojii ilmaan Oromoo silaa ol ka'uu qabutti ofii keenya deegnee saayikoo mataa keessa wal tumuun kun nu hundinuu akka gaarantii hin qabnetti ammaan kanatti mul'ataa jiru. Biyya seerri jiru keessatti biyya dimokiraasituu dagaagara jedhamaa keessatti waan akkana argu jechuun anaaf garamitti akka deemaa jiru waan bitaa nama galu. Aggaamii akkanaatiin miidhaa irra geessisuun artistoota Oromoo irratti dhiibbaan inni fidu maal ta'uu danda'a? Saayikoo nu miidhuu akka lallabanuu uummataaf warru kana sodaa keessa artistoonni galan godhuuf yoo ta'e gara bareedatti deemamaan jiru. Dhiibbaan isaa guddaadha. Dhiibbaan isaa artistiin Oromoo tuqamee jennaan namni inni jiruufillee uummata namni inni lallabuufillee uummata waan ta'eef hagana miidhaa akka irra godhuun immoo duubaa wanni inni harkisee dhufu tasgabbii biyya kanaa keessatti waan hamaa keessa seenama jechuudha. Kanaaf gaarii hin ta'u. Kanaaf uummanni Oromoo waan kana dhaabbate qaamnoonni kun na ilaallata jedhu hundi ilmaan Oromoo waan kana gadi baanii lallabaniin ofirraa dhaabsisuu danda'uu qaban. Artistii Keekiyyaa Badhaadhaatis gocha seera qabeessummaa hin qabne kan artistoota Oromoo irratti raawwatame ni balaaleffanna jechuun olaantummaan seeraatis akka kabajamu gaafatee jira. Artistii sirbaniin beekaa malee immoo akkasumas waan isaan dalaganiif akkaataan itti uummannis ta'ee qaamni biraatis isaaniif deebii deebisu karaa kanaan hin baramne waan ta'eef nama uummata tajaajilu tokko karaa irratti akkuma nama kamitittuu rakkoodhaan akkasii mudate jaamee yoo dubbatamu ba'aa uummataa kan baatee waan deemuuf namni kun karma seera qabeessan yoo badiis qabaate seeratti dhiyaate karma seera qabeessan gaafatamu malee artistii akkasitti dhaamee karaa irratti akkasitti kufee akkasitti dhiigni isaa lola'ee jaamee anaaf rifaatuun natti dhaga'amee jira. Namni uummata tajaajilu ba'aa uummataa baatee deema. Nama ba'aa uummataa baatee deemu kan ammoo uleedhaan deebii deebisuun hin ta'u akkanatti fakkaatutti. Deebii isaan ta'u. Artistii Oromoo maqaan ittiin waamanis tokkuma. Namni artistii ta'e nama uummata dhahee yaadaan. Artistiin tokko dhaame jechuun ani hin dhaamne jechuun artistiin maqaan isaatis tokko dalagaan isaatis tokko akka waliigalaatti artistiin hunduu akka miidhametti kan inni ilaalu. Miidhamni keenya tokko waan ta'eef. Maal ta'uu qaba? Namichuma waan kana uumu kanatu furmaata kennuu qaba. Yeroo ammaa kanatti uleedhaan deebii walii deebisuun hin ta'u waan ta'eef dhugumaanuu dirree dimokiraasii keessa jiraachaa jirra taate namni dhiiga isaa dhangalaasu kun ifatti as bahee qaama seeratiin gaafatamuu qaba. Gabaasni kan Shamsiyaanashu ture. Waajjirri adda bilisummaa Oromoo magaalaa Jimmaatti baname. Sagantaa kana irratti miseensotni fi deeggartootni dhaabichaa dammaqinaan kan argaman ta'uun ibsamee jira. Sagantaan saaqinsa waajjira ABO kun yeroo Jimmaan Oromoota biroo irraa adda baasuuf yaalamaa turetti bifa miidhagaa ta'een saaqamuun hireen uummata Jimmaa kan Oromoota birootiin tokko ta'uun kan itti agarsiifame jedhamee jira. Guutuun oduu kanaa kunuuti. Sagantaan waajjira adda bilisummaa Oromoo saaquu magaalaa Jimmaatti geggeeffame. Sirni saaqinsa waajjirichaa yeroo Jimmaan keessatti hiriirotni geggeeffamaa tureefi yeroo uummatni Jimmaa dhaaba biroo akka hin simanne gochuuf yaaliin taasifamaa jirutti geggeeffamuun ilaalcha kana cabsuu danda'eera jedhan dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo. Miseensotni fi deeggartootni dhaabichaa dammaqinaan ba'uun sirna saaqinsa waajjirichaa irratti argamuun olola deemamaa ture fashalsiisaniiru jedhan dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo Butileeraa Dabaa. Magaalaa Jimmaa keessatti hiriirri deeggarsaa maroo lama bahamaa akka ture ni beekamaa. Sanarraa kan ka'e immoo waan uummanni Jimmaa akka jaarmoota biraa hin barbaanne hin feene tokkotti ololamaa ture. Haa ta'uti malee uummanni magaalichaas haa ta'u naannoo biraa
immoo haala dimokiraasii ijaaramu keessatti inni akkuma Oromoo tokkootti